Oromoon jiraatti hojii ilmootaan jiraattaa jee rabbi yoo ilmootanas amma kanneef wanta kan ol jechuun waan jechi rabbi qofa ilaaluu qabna malee jecheen mana mana nu qabu akka doktoritti akka sila doktorri nuun jee mataa shirnu godhan sila nuti haata kifaani osoo guyyaa sirringeen duruu fuchiifte akka sila doktorri jeetti hiduuta jaaniini du'aallee isaan harkaan qaban jechuudha waan beeku qabnu duuti doktorri waan hundi ni beekaa ni jaasa garuu qadara kee hin beeku du'aateefis hin beeku guyyaa duutus hin beeku garaa gorateef hin duutu amaliyaa qabduuf immoo gara dhufteef hin duutu sani nam meeqaa jira du'arraa hiduuta jaaniini amata meeqa jiraatee laamaa jiru jechuudha boruu duuta amata haali hin jirtu jaaniini nutti murteessanii lubbuu dhaaban sani amma alhamdulillah rabbil alamin garaa qabdi kaan jechuudha baatii jaha baatii jaha jirti kaan jechuudha amma alhamdulillah rabbil alamin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Ayuun Ashawaar Kafoonii jirtu ilmaan Oromoo baqqaalee fi gaggaarii kan addunyaa kanarra argatan hundi keessan akkam nagaa qabdu jirtu isiniin jecha egaa har'a waan akkaan garaa nama nyaatu takka Kifaayatu jaartii jedhee ni beektan jedhee yaada namni hin beeknellee Kifaayatu jedha chaayinaalleesi dhaqaatii maatiillee tayaa fi jajjabeessaan isiniin jedha. Egaa mucayyoon suni hedduu baay'ee daa'ima turte yeroo heerumtu almost umriinis yoo waggaa 16-17 akkana ta'e malee dhugaa hedduu daa'ima jadiditti heerumte akkuma heerumteen ilmoo durba argattee jirti maashaallah tabaarakallah rabbiin isiif haa guddisu. Amma daa'imni suni yoo guddatti amata takka yoo taate malee amata lama akkas hin taatu amata takkaaf yoo taate meebii hin beeku. Innaa daa'ima xiqqoo tanarratti waan lukaanuu deemtee sirriitti deemsa jabeeffatte natti fakkaatu daa'imattiin suni rabbiin isii haa guddisu bakkaan haa ga'uuf inshaallah. Daa'ima sanarratti garaa godhatte jettee garaa yaanii ulfa jechuudha baatii jaha jetteerti. Ulfa baatii jahaa kanarratti yeroo dura mucatti san deettu amaliyaan deette amma ulfi suni amaliyaan sun hin si hiikkatee naan jedhanii baay'ee rakkoodha jiraachuufis hanga lubbuu keetii baay'ee sodaachisa naan jedhanii jettee dhugaa hedduu takka garaana nyaatte. Abbaan manaa isiitis akkuma beeknu bira hin jiru biyya keessa jira jechuudha. Abbaan manaa isii jedhee biyya keessa jira galee biyya jiraayyuu isiin achitti kophaa isii wallaahi garaana nyaatte hundi keessanuu du'aayii godhaa fi hordoftoota kiyya warri na jala jirtanii amaliyaan na hiikkatee na dhukkubaa akkasuma immoo mana yaalaa dhaqee jennaan lubbuu keetifuu baay'ee sodaachisaadha jiraachuu hin dandeettu naan jedhanii jettee garuu lubbuun guyyaa rabbiin baase malee hin baatu har'a gahee jira alhamdulillah jettee ammallee rabbiin hamtuu isirraa haa qabu isiif daa'ima isillee hamtuu irraa haa qabu rabbiin nagayaa isii haa hiiku. Guyyaa sana akkas naan jedhanii amma immoo lammata deebi'ee yoo jedhu ilmoo fayyaa qabdi naan jedhanii jette garuu yeroo duraa baay'ee abdii na kutachiisanii lubbuun jiraachuu hin dandeettu naan jedhanii hedduu abdii na kutachiisanii jettee garaa na nyaatte dhugaa hedduu garaa nama nyaatti hundi keessaan nama rabbiin irraa qeebalu hin beekamu du'aayii godhaa fi asumaanii deettuu namni kamuutti cakkaanu jechuudha. Achirraan mucayyoon tun baay'ee daa'ima ijoollummaa isiitiin daa'ima argattee maashaallah tabaarakallaa ammallee lammata argataa jirti. Nama tokko dubartii takka jechuudha osuma hoosiftu osuma daa'imni hootu tabiraa irraan deetti jechuudha. Isiinis warra sanarraa warra dafee da'u sanarraa natti fakkaata. Yeroo sila lammata deettu natti fakkaatu. Maaliif daa'imni isii baay'ee xiqqoodha. Dhugaa waggaa lama hin geettu. Akkasuma waggaa 1.5 meebii taate malee waggaa 2 hin guuttu dhiyeenna kana dhalatte. Akkuma waliin beeknu asumarratti argaa turre jechuudha yeroo isiin dhalattullee inni akkas fakkaata. Mee waan isiin jettu walumaan dhageeffadha haasaa isii kana dhageeffadhe hedduu garaana nyaatte wallaahi hedduu takka jechuudha. Rabbiin hamtuu isirraa haa qabu bakka deemtu hundatti. Mee viidiyoo Oromoon jiraatti hojii ilmootaan jiraattaa jee rabbi yoo ilmootanas amma kanneef wanta kan ol jechuun waan jechi rabbi qofa ilaaluu qabna malee jecheen mana mana nu qabu akka doktoritti akka sila doktorri nuun jee mataa shirnu godhan sila nuti haata kifaani osoo guyyaa
xiqqaa sirringeen duruu uffachiifte akkasa doktora jeetti hedduutu jaaniini du'aallee isaan harkaan qaban jechuudha waan beeku qabnu hedduuti doktorii waan hundi ni beekaa ni jaasa garuu qadara kee hin beeku du'aateefis hin beeku guyyaa duutus hin beeku garaa gorateef hin duutu amaliyaa qabduuf immoo gara dhufteef hin duutu sani nam meeqaa jira du'arraa hiduuta jaaniini amata meeqa jiraatee laamaa jiru jechuudha. Borootu amata haali hin jirtu jaaniin nuti murteessanii lubbuu dhaaban. Sanii amma alhamdulillah rabbil alamin garaa qabdi qiraa jechuudha baatii jaha baatii jaha jirti qiraa jechuudha amma alhamdulillah rabbil alamin noobelatti yookaan. Egaa akkasii hordoftoota kiyya kabajamoo nama rabbiin irraa qeebalu hin beekani obboleettiin isiis kun akkatti wallaahi hedduu takka silaa gaafasa abdii kutattee akka doktorri jedheeniif jette silaa gaafasa abdii kutattee nama silaa addunyaa kanarratti hin argamne daftee maali jette garuu viidiyoo kana dhageeffadha jennaan hedduu na rifachiiste wallaahi hedduu garaa na nyaatte inshaallah rabbiin guyyaa ruhii ofii uumee rabbiin guyyaa ofii baase malee hin baatu doktoroonni illee yaani rabbiin hin taane inshaallah rabbiin akka nagaan isii hiikee akkuma daa'ima kanaatitti nagayaan guddifattee bakkaan gayattee ilmoo ofii barsiifattee haadha guddoo taatee haadha akaakayyuu abaabilee intala isii ilma isii agartee dulloomtee waan silaa namni argitu rabbiin isii haa godhu. Doktorri jettu homaa miti tarabbiitu caala isin hundi keessanuu du'aayii godhaa beesiniin jedha hedduu qalbii nama cabsite hedduu garaa nama nyaatti inshaallah waa hundaafuyyuu rabbumatu jira homaa hin taatu oma wanni isin taatu hin jiru